أتقرقر سينا شير قرا تدبر ميديا كده كتيبه لا كده أوه ديرا بالك شوي برا ما عايزك رايح إنه سينجر كم سكينة لا أنا ينتظر فيني يا طبيب كم سكينة سيدني ما يلا بنا كنا تيجي سيجا نورا سلكي بيجو نقول بس ذلك كات سياكا نورا سلكي بيجو فولا هذا نقول فولا نيس والله شوف ولا لا كوسل بيكون ده كوسل نكاتي واجد أمسك كوما إيه فاني شافي كوي كوي جامسي تكوكما ما هلا موجود دنگت هو بيجو egaa daawwattoota keenya akkuma argitan namni isin cinatti argaa jirtan kun nama isin argutti jirtan kana kanaaf sheer waliif godha maaliifi sagantaa addaati sagantaa bareedaa sagantaa hamii beetanii hamii sagantaa waanyoo nyaaphaa miqqanyaa sagantaa miqqanyaa waan taateef abo maamu idare birrii sitti kafallee sitti dhangalaafnee jaartii yaadatte shir godhamee dafaati shir godha taayee جامسي جديني دي خطري تناكي ني جدين تلفون بس اي تلفون بس شير godha dafaati silkii fidi mee silkii fidi shir godhaan silkii kenni maal godhatte yalla akka an godhu kanatti shir godha ijoollee mataa dhagaa qulfii kana akkanatti shir godha miin ayinati bilee biyya keenya aga koronaan dhufe kan aga reeffa namaa rakkabuun jammaranitti bareeda jira bareeda yeroo duraatiif miidiyaa irratti nu affeeruu keessaniif guddaa galatooma dhufuu keessaniif isintu nu affeere waan akkasii warqaa wallooti isin amma inaaffaa hangaasaa kana hangaa inaaffaa jawaar malee waan tarfii nama godhuun beetan maali isin barbadeessi haala yeroo irratti ibsa kennuu dhufne ani abootaayyeedha inni ammoo jaala keenya akka qabsoo waggaa dheeraa biyya
Kaanaadaa keessatti gaggeessaa ture falmataa mirga kijibdootaa waan ta'eef tarbiina godhuuf asitti na affeere godha warra beekamtii akkamitti akka argatanii maal irratti akka argatanii ibsa kennuu deemna nuti qaama mootummaati jechuudha akkasi. Egaa daawwattoota keenya akka nagaa fayyaa jirtu as na cinatti argitan kun Abu Miqqeenyaa yookaan Abu Hinaaftuu jedhama. Itti gaafatamaa yookaan afyaa'ii bilxiginnaati. Kanaaf jaalli kun akkuma argitan kana mee jaal Miqqeenyaa yookaan eenyu isin jenna Miqqeenyaa isin gahu? Jaal Miqqeenyaa mee hinaaftonni tokko ifiin warri ifiin jedhan mee bu'aa dhibee koronaa kanarraa duuti namaa suusii itti taatee duuti namaa daldala itti taatee yeroo kanatti biyyi tun hin caccabxii diinagdeen biyya tanaa biyyi tun hin kashlabboomtii biyyi tun hin kuftii jedhanii xiinxala isaanii kaa'aa jiru. Mee uummata namoota barreeffama akkanaa barreessuu haasawaa akkanaa haasa'u kana mee akkamitti ilaaltu? Gaafii kana nu gaafachuu keessaniif galatooma asitti nu affeertanii gaafii kana nu gaafachuu keessaniif isinillee biyya ormaa irraa mallaqa guddaa kafallee isin waamnee biyya kana keessatti haala jiru xiinxaluu keessaniif galatooma isin jenna. Gaafii isin nu gaafattaniif dhugama amma dhukkubni vaayirasii kun addunyaa weerarsaa jira, addunyaa sodaachisu jira. Nutillee akka qaama mootummaatitti akka dhaaba keenya bilxiginnaatitti yookaan EPPtitti dhukkuba kana ofirraa ittisuudhaaf tarkaaffii guguddaa tarkaaffii haganan jedhamne fudhataa jirra. Hagam takka tarkaanfataa jirra? Gimaash miila takkaaf gimaash tarkaanfataa jirra. Maal jechuu kun irratti maal jechuu beektu? Maal jechuu? Namoonni tokko ka qabsoo Oromoo tana ifatti baasanii bilisoomsanii Oromoo tana bilisoomsanii nutullee gabrummaa wayyaanee jalaa nu baasanii hadha aangoo nu qabsiisan ammaan tanallee mootummaa keenya bilxiginnaa irratti narsoota yookaan doktoroota yookaan ammoo tiyyoo doktoroota ammas qaama mootummaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa kanneen mootummaa irratti duulchisuudhaaf deemaa jiranii uffata poolisii federaalaa uffata dhukkuba koronaa ittiin ofirraa ittis ofirraa hin qabu waan funyaanitti hidhatu hin qabu doktoroonni narsoonni naasiroonni waan funyaanitti kaa'atanii uummataan tajaajilan hin qabanii jedheetiin namoonni qabsoo Oromoo tana karaa isiin itti deemtu beeku nurratti duulchisaa jiranii nurratti duulchisaa jiranii jechuudha. Kuni jechuun maal jechuudha? Kuni jechuun mootummaan kun akka inni humna hin qabne akka inni cabu gochuuf deema kanuma. Mee amma egaa wanti isin jettan sirriidha. Namoonni kun warroonni waan akkanaa kana haasawa akkanaa kana olola akkanaa kana yeroo kana keessatti waan nama ajaa'ibsiisu yeroo kana keessatti yeroo mootummaan Ameerikaa guddaan kun boo'utti jirutti biyya kana ummata kana yeroo tasgabbeessuu yookaan ummata kana wannoo godhuu qabanitti wannoo maalidha actually jechuun ummata kana yeroo isaan bu'aa suusii du'a nama laxxafuu fi maxxansuu fi suusii nama du'eetiin dhiiga nama du'eetiin
biyya tana bilisoomsan ammas deebi'anii waan san keessa hawaasa kana burjaajessuudhaaf yookaan hawaasa kana jajjabeessuudhaaf yeroo isaan tattaaffii godhan argina. Haa ta'uti mee isin waan kana harki hanna baree murqutu socho'aa akkuma jedhamu mee isin akka dhaabatti qophiin dura godhame akkuma maaksiin akka jirutti akka gwaantiin jirutti akka siyaasaaf wannoo taatanitti qophii taatanitti laallamu jira. Mee yeroo kana keessatti maali yaaddu akkamitti dhukkuba kana yaaddu namoota waan akkanaa kana takkaahu garee ijaaranii biyyi tun hin shororkooftii biyyi tun jeequmsa keessa seentii doktoroonni yeroo wannoo diduuf qophii yeroo fuuldurri isaanii maarree wayita jedhantu jira. Mee namoota akkanaa kanaaf doktorootas akka fincilan raayyaan ittisa biyyaa mataan isaa akka finciluuf kakaasutti warra jiran kanaaf isin Abu Miqqeenyaan mee akkamitti xiinxaltoota akkanaa kanaaf? Gaaffii bareedana gaafatte kuni maal jechuu beektaa? Nuti dhukkuba kana jalqaba waan as ga'ulleen seene waan biyya kanas ga'u seene jechuudha. Akkuma beekamu michuun teenna biyyi michooma kenna yookaan abbootiyyuu biyyi jaarsa kenna taatee nu tajaajilaa turtu meeshoota garaagaraa akkasuma diinagdeedhaan waa hundaan nu bira dhaabbattu hedduu miidhamtee turte jechuudha. Biyya chaayinaadha. Amma deemee biyya keenyallee dhufee jira. Wayita biyya keenya dhufuutti mootummaan lamatu jira biyya kana keessa. Mootummaa lamatu jira. Mootummaa ummata yaaduu fi mootummaa ammootiyyuu ummata ayyaanne jira. Wayita mootummaa ummata yaadu ummata ayyaanne siin jedhu akka muummicha keenya bilxiginnaa jechuudha. Dhukkuba kana chaayina irraa namni bitee dhufe isa. Namtichi badaan tokkollee mootummaa lammaffaa namtichi badaan tokko ka yeroo hedduu nu dura dhaabbatee akka nuti hin tarkaanfanne nu godhu gabbahee harkallee nu dura dhiqatee ummata barsiisee mootummaa kanallee ummata irratti kakaasee waraanallee nurratti kakaasee nasrootallee nasriidhanillee masrootallee doktorootallee as biratti Abu Miqqeenya maaltu waa'ee Masrii fi sa'a kanatti biyyi tuni akkuma xiinxaltoonni amma yoo dhugaa rabbii dubbanne laan masrootan jenne nasrii masrii jedhanii doktora jala dalagdu san. Okay, narsoota jechuudha. Nasroota san afaan nun beekne akkasii jechuudha. Jarri amma gabbaatee miidiyaa irratti mootummaan meeshaa nu dhiyeessaan jiru maal nu jedhaan jiru duula mootummaa irratti banaa jiran jechuudha. Nu wayita kana jennu ammoo nuti tarkaanfii fudhachuun dhiifnu wayita tarkaanfii fudhanne nuti tarkaanfiin isin fudhattan amma fakkeenyaaf tarkaanfii eega jettanii yeroo tarkaanfii fudhattan amma addunyaan tarkaanfii lama takkaafi meetira takkaafi walakkaa ol addaan fagaadhaa jetti isin tarkaanfiin isin fudhattan immoo faallaa jedha bishaan dhugaa. Kanaaf tarkaanfiin isin fudhattan immoo faallaa saniiti. Faallaa sanii yeroo biyya tana xiinxaltoonni tun yeroo kanaaf mee akkamitti ilaaltan mee isin? Nuti akka itti nu laallu dhugaa dubbannee nu harkaan baate. Akka itti nu laallu ummanni keenya akka ajaa'ibaatitti of qopheessaa jira. Harkallee dhiqataa jiranii ammallee walitti chuchahanii walitti siqanii. Mee calqaba irratti waan tokko waan dubbatantu jira. Osoo kecha hin beekin maaksiin qophaa'uu fi gwaantiin qophaa'uu fi kana osoo hin beekin hagam takka maaksii fi gwaantii qopheeffattanii akkasitti qophii keessan xumurattanii dhibee kana simachuudhaaf hagam takka hawaasa kana immoo dhibee kana jalaa baraaruu akka gama mootummaatiin akka argu jirrutti dhugaa rabbii yoo dubbanne tarkaanfii reebichaa tarkaanfii adda addaatu hawaasa irra fudhatamu jira. Fakkeenyaaf Jimma irratti, Arsii keessatti, Harargee keessatti, naannolee Oromiyaa gama gara garaa keessatti
Wallagga irratti Gujii irratti waan hedduutu deemaa jira. Kanaaf mee isin immoo qophoofne koronaa simachuudhaaf qophoofne koronaadhaaf karaa bannee ture mootummaan kun. Mee isin asirratti hagam takka gwaantiin isin qopheeffattan maaksiin isin qopheeffattan xiinxala abbaan qilleensa onnoo kaa'e kun isin akka miqqanyaa tokkotti akka hinaaftuu tokkotti mee hagam takka hinaaf maaksii fi gwaantii jaarsi keenya biyya chaayinaa irraa nu erganii turanii isallee amma doktoroota garii qoqqoonnee jirra garii ammoo kiisii feestaala saantimii 2 akka harkatti kaa'atanii fayyadamu. Maal jechuun kuni jechuun nuti dhibee kana qolachuuf tarkaaffii guguddaa fudhataa jirra. Gwaantii illee finne waan funyaanitti hidhatan illee finne manni kenna maaksimoo miskii illee yoo jenneen hin beekani. Mootummaan kenna akka gaarii ummata kana jaalataa akka gaarii mootummaan ummata kenna kana bira dhaabbataa jira. Kun homaa shakkiin qabu. Isin akka nama dhibee kana mo'annee bira turu. Dhibeen kun isin qaba akka dhuunfaatti yoo ilaalle. Akka dhuunfaatti nun qabu. Dhibeen kun nama malee harree hin qabu jedha. Nuti amma dhibee koronaa kanarratti sodaa dhibee koronaa kana baay'een sodaannu. Dhibee koronaa kana caalu nuti namni nu sodaannu wanni nu sodaannu namtichi tokko jira. Isa sodaannaa jechuun warra beekamtii Oromoo tana biratti qabu san sodaanna malee nu koronaa kana sodaannu. Qolannaan hawaasaaf isin gootan maaksimaa fi gwaantii fi nuuf galchitan qofa jechuudha. Kaadiroota amma aanaa irratti godina irratti akka isaan maaksii yookaan ammoo maarrabii yoo bakka maaksiin hin jirretti akka isaan maarrabii hidhatan gochaa jirra. Akka isaan iskaarbii shamarran kennaa hidhatan gochaa jirra. Kana jechuun maaliif ekonoomii biyya kennaa wajjin deemnaa jechuun nuti. Na dhageenne. Atillee maali? Egaa daawwattoota kennaa Abuu Miqqanyaan akka jedhu jiranitti nuti kaadireelee teennaaf fi raayyaa ittisa biyyaatiif akkuma isin dhagayaa jirtan kaadirotaa fi raayyaa ittisa biyyaatiif maaksii fi gwaantiin muraasni biyya keessa akka galutti. Kanaaf warri xiinxaltoonni dhibee kanaaf hawaasa kana akka baraaranii akka burjaajessanii akka burjaajaaniif dalagaa jirtan maaksii galchinee jirra gwaantii galchinee jirra jechaa jiru. Amma xiinxaltoonni beektaa dhibee kana mootummaa olitti akka waan xiinxalanii godhatan kuni waa babarreessaa jiran fuula feesbuukaa isaanii irratti. Kun ammoo seeraan isaan gaafachiisaa. Nama kana yoo maqaa dhoyine hoo maaliif sodaanna? Nama kana sodaannu nuti maaliif waraana qabnaa inni ammootiyyuu qeerroo moo maal jedha waan kana qaba. Girrisaa jechuun mootii girrisaa. Giraasmaach girrisaa yookaan ammootiyyuu fincilaa girrisaa jechuun feesbuuk irratti waa babarreessu jira. Kuna seeraan gaafachiisaa. Kun akka qaama mootummaa tokkotti Abuu Miqqanyaa maaliif isin sodaachisa? Namni dhuunfaa tokko isin nama biyya bulchuutti jiru dhaaba biyya bulchuutti jirtu dhaaba fuulduraafis egeree biyya tanaatti sarkaa qabu namni dhuunfaa tokko maaliif isin sodaachisa? Amma dhugaa dubbachuuf nu dhibee addunyaa sodaattu kana caalaa nama kana sodaannaa jechuudha. Namni kun humna hin qabnu humna nuti hin qabne qabaachuu humna mootummaan hin qabne qaba. Yeroo hedduu akkuma na beektu akkuma na argitu xiinxalli kiyya yookaan mootiyyuu hojiin kiyya idileen irra guddaan isa irratti maaliif hojii mootummaa biiroo keessa seena malee hojiin kiyya isa jala deemee wanna inni dalagu irratti xiinxala kennaa jechuudha. Wayitanii xiinxala kennu an ammoo xiinxala isa irratti kennaa jechuudha nama kana irratti.
akkasi qabsoo akkanaarra jirra jechuudha akka biyya tana nu harkaa fudhanii gara biraa hin dabarsine qabsaa jiran jechuudha. Somaaleetti galchanii? Somaaleetti miti sabboonummaa. Biyyi tun Amaaroomu moo Somaaloo si wayya? Amaaramu wayya. Egaa dhagaa hordoftoota keenya akkuma dhagaa jirtan nutis yeroo calqabaatiif miidiyaa irratti affeeramnee dhufnee abu miqqanyaa yookaan abu hinaaftuu jedhamu abbaa moggaasa girrisaatii jechuudha. Kanaaf namni kun akka isaan akka qorattoonni tokko tokko jedhanitti dureessa addunyaa tanaatis isin jedhamee wanni tokko tokko ka'aa jira. Fakkeenyaaf yeroo dabree nama miliyoona lama bakka takkatti gatu nama miliyoona lama keessatti qabatee deemu xiinxaltoonni hedduu waa'ee kanarratti dureessi addunyaa kanaa bilgeet maarreedha jedhanii yeroo kaasanitti lakkii waan jedhu jira toora miidiyaa irratti wanni arginu maaliif nama yeroo takkatti qarshii miliyoona lama keessatti qabatee deemu saniyyuu tujjaarummaarraa akka ka'e isin nama gatu yeroo isin laalan immoo nama nyaatee buluun fakkaatan maalidha kun? Kuni ummanni addunyaa kuni gargaarsi addunyaa irraa dhufu kuni wanni ani miidiyaa irraa fagaanneef yeroo hedduu wanni ani miidiyaa irra dhiyaadhuuf addunyaan mootummaa keenya kana karri isiin itti gargaartu fuula kiyya kana itti mul'isaniiti jechuudha. Fuula kiyya kana itti mul'isanii addunyaan gargaarsa nuu kenniti. Ani kun akkuma argitu nama nyaadheen dhuyne fakkaataa beelaha namaati rakkataa namaati addunyaan ammoo beelahaadha jedhee fuuluma kiyya kanaan mootummaan gargaarsa addunyaa irraa argataa jira jechuudha. Suuraa kiyya addunyaa biiroo gargaarsa addunyaa hunda irratti baankii addunyaa hunda fuula fiitiif yookaan duratti maxxansanii achirraa gargaarsa nu godhaa jiran. Kanaaf mallaqni fiizikaalli keessan kun gabaabumatti kadhaadhaaf ni tola jechuudha. Kunis waan tokko biyyaaf bu'aa guddaa buusaa jirtanii. Qabsoo guddaarra jiran amma biyya keenya qabsoo haganan jedhamne godhaafi jirra jechuudha. Ayyee nama ammas gama biraatiin toora miidiyaa kanarratti namoonni tokko tokko ilaalcha harreetii ilaalchi keessan ilaalcha hinaaftuutii ilaalchi keessan dhaabbinni keessan gogaan keessan illee gogaa harree fakkaata gogaa Oromoo hin fakkaatu isin immoo nama mirga Oromoodhaaf bakka bu'ee falmuu jettanii if yaamtu namoonni tokko tokko uumama keessanii harreedhaan wal fakkeessaa yaada keessanis harreedhaan wal fakkeessaa gogaa keessanis harreedhaan wal fakkeessaa abu miqqanyaa maaliif akkana garuu uumamni keessan kun Oromummaa keessan tun hageessaati mee akkamitti ilaaltu akkamitti uummata kanaaf ibsitu isin? Dhugaa dubbachuuf kana ana qofaa miti yoo gama keetillee deebine atilleen yookaan uummata rifeensan qabdu jedhanii waan rifeensan qabneen yookaan bulbulii waan rifeensi irra hin jirre wayiitti wal fakkeessanii kuni qabsoo girrisaati jechuudha. Girrisaan akkanuma nu gooti nuti ammoo uumamni keenna Oromummaan teennalleen xiqqoo makaa qabdi shakkii qabdi shakkii qabdi jechuudha. Kanaaf uumamni keessan gama biraa deemaa jechuudha. Wanni namoonni tokko tokko miidiyaa irratti toora miidiyaa gubbatti barreessan maaliif yeroo hedduu wanni waan tokko irratti waan tokko isin ibsin dabartan sooressa addunyaa kanaati nama yeroo takkatti kiisee fi keessatti miliyoona lama qabatee deemu nama miliyoona lama qabatee deemu maaliif mallaqni sitti mee jira si ibsee jira beeta fuula kiyya kanaan gargaarsi addunyaa irraa dhufa wayita siin jedhu mallaqni addunyaa irraa dhufu san mootummaan parsantii guddaa na bira kaaya deemiti waan akkanatti hin dalaginaan jedhe sanuu hin gattanii bara san immoo qalbii hir'uudha moo mataan keessan kun akka hin dalagaa namticha kana nu maraache beeta namticha kana nu maraache maaliif nu yeroo waan kiisa kennaa yaannu hin qabnu namticha kana maal barreesse hadha maal dubbate biyya nu harka ka jedhu yaada kanarraa qalbiin nu baddee qalbii teennas gannee mallaqa miliyoona lamallee ganne jechuudha. Egaa sodaa nama tokkootiif mallaqni hagana ga'u mallaqni ummata yeroo isin irratti badu dhuguma sodaa nama kanaatiif gattammoo halkan san akka namoonni tokko tokko dubbatanitti isin mana keessa akka bulini akka hoteela bultanitti akka shallee bitattanii bultanitti namoonni tokko tokko dubbatu isin shalleelleen ariitu jechuudha. Na bira yoon bultu ma'areellee na bira bultu qoonqoo waa nyaadha jedhee maaliif aniin kun beela haadha
waa nyaadhee yookiin fiizikaalummaan kiyya kun yookiin dhiinummaan kiyya kun waan xiqqoo naa ifaa jedheetiin osoo hoteela guddaa seenee nyaatu jiru na harkaa badde mallaqni kun. Intaloo fudhatee jechuudha. Intaloo taatii fi namtichuma badaan sodaannu kana taati. Halkan sentaraa meeqa shukultan? Hin beekne dhugaa rabbiiti. Halkan sentaraa meeqa shukultan? Guddanne nu amma takka caala deemu takka caala shuquluu hin dandeenyu. Takka caala fiiguu hin Shuqula jechuun siigalee amma haasofni kiyya silqoonni kiyya siigalee. Naagalee irra fiiguu jechuudha. Akkas. Kanaaf isin shallillee hedduu jaalattu jechuudha. Darbee utaalee darbee zooroo hin jaalannaa jechuudha. Egaa Abu Taayyee Abu Hinaaftuu namoonni hedduun yaadaa fi isin nama waggaa 10 keessatti digrii keessan ka jalqabaa fudhate namni isin immoo irratti xiinxala keettan namni isin faana ibiddaa taatanii isuma hordoftan nama umrii keessa walakkaa gaditti sadarkaa isin barnootaan irra geettan kana gorsaa yookaan xiinxalaa biyya 126 ol nama ta'e irratti yeroo baay'ee inni immoo if duuballee garagalee yeroo isin laalu waa'ee keessanii yeroo dubbatu isin dhageenyu maali akkamitti ilaaltan namni kun akkamitti tuffiin inni isiniif qabu kun akkamitti ilaaltan namni kun already waan isin xiinxaltan waan isin laaltan kana waan isin irra barreessitan kana guyyaa tokkos deebii takkas isinii kenneen beeku nama kana akkamiin laaltan akka nama aangoo harkaa qabu tokkotti akka nama biyya bulchu tokkotti akkamiin laaltu isin dhugaa rabbii dubbatuutiif wanni rifeensa kiyya kana asiin amma na daalacheessee nama bishaan nyaatee dhugellee nan fakkeessine kuni inni of duuba garagalee na laalee dhabuu isaa kanattu natti dhagaamee ammas akka jala bu'ee guyyaa tokko waan kiyya haa dubbatu jedheetiin yeroo hunda waytanni xiinxala kennu anillee isarratti xiinxala kenna kanaaf guyyaa tokko maqaa kiyya kaasee narratti xiinxala kennu isaan oolu jedheetuma akkatti ifaajuu jira isa jala galee inni gaaf tokko yookiin nu laalu hin oolu namnichi garuu waan nu laalu nutti fakkaatu zooroo dhugaa keessa namni kun anas taphaan ala na godhe nama hedduu akkanumatti kun yeroo hedduu imalalla rabbi galanni waaqaaf isiniif haa galu osoo isin harka na qabuu baattanii qabsoo an godhe maaliifi akka nama qabsoon namni hedduu nama tuffata namni suni hedduu nama onnee qabu amma dhugaa rabbi yoo dubbanne kanaaf gaaf tokko like takkallee ta'u akka barreeffama keessan jalatti isiniif godhu hawwii isiniif hawwinaa jechuudha kanaaf jettanii if duuban deebinaa qabsoo hedduu hadhaawatti jirtanii waan milkooftan isinitti fakkaata waan milkooynu isaafuu isaa milkoofnaa miti walumaan milkoofnaa jechuudha isinilleen waggaa lamaan darbe biyya ambaa keessatti dhaaba shanee jedhamtu dhaaba abawa jedhamtu tana jibbisiiftanii yeroo hedduu irratti duulaa turtanii isiniif milkaa'ee ture amma mootiyyuu namticha kanan wanni mallaqa dooraala 60,000 baafnee isin finneef akka namticha kana miila keenya jala deebiftaniif isin finne isinuu dadhabdanii jirtan amma as biratti nuti yaaddoo guddaa keessa galaa dandeenyu buqqisuu jirra kanaaf gaaf tokko waa'ee kennaa hin dubbataa jennee yaanna anamma kana sodaachisu mee fuulduratti yoo filannoo kanarratti namni kun nama immoo yoo tasa ka mo'atu taate abdiin isin biyya kana keessa jiraachuudha hagam takka kuni amma filannoo as deemu kanarratti tasaallee hin qabu namni kun akka dhibbatti mo'atu himee jira muummichi kennallee amanee jira harkan kenninu jennee tattaaffataa jirra guyyaa filannoo sun geettee korojoon osoo lakkaa'amne ani biyya kana keessa lubbuu kiyya baafatu barbaada jechuudha maaliifi namoota hedduun nama ufatee jira namtichi hayliidha qaba zooroo qeerroo jedhee na ajjeesiisuu danda'a girrisaan isaa badaadha amma fuula sooshaal miidiyaa kana gubbarratti wayitaanii qubee takka barreessu amma biyyarraa baafachuudhaaf carraa qabaa jettanii gaafa yoo tasa inni gama aangootti ka dhufu ta'ee namni isin ittiin haftan kuni
biyyoota garaagaraa biyyoota addunyaa kana gubbaa maandheen isaa yookaan girrisaan isaa bakka hunda cululleewwan isaa akka jiran ni beektu jedheetiin tilmaama. Culullee yookaan girrisaan hin jirre eessa jettanii yaaddu? Eessatti galuuf deemtu? Nama Yoo qabrii taate malee. goojjoollee ijaaradhee jira. Goojjoon tiyya yoo qabrii taate malee yoo qabrii taateef yoo goojjamiin taate malee bakka girrisaan isaan jirre hin jiru jechuudha. Addunyaa tanarra namtichi nama hedduu hidhata walitti qabaachuu. Egaa hordoftoota keenya warri hanga ammaan waliin turtan Abu Miqeenyaa yookaan Abu Taayyee Abu Harree wajjin haga ammaa gaafiif deebii godhaa turre keessatti waa hedduu barattan jenneeti yaanna. Kanaaf mootii girrisaa yookaan abbaa qilleensa Oromiyaa jedhanii warri yaamantu jira. Kanaaf hinaaffaa guddotu isinirraa mul'ata Abu Taayyeedha. Hinaaffatu fuulallee bifallee isin jijjiiree fuulallee fuula afaan isin jallisee nama faalu jedhee fakkaata. Isaa dhoyte fakkaatanii afaan gawaana jallate nullee osoo iyyinu isuma waliin osoo iyyinu rifeensi nurraa dhumate jaartii tennas dhifnee biyya irraa baane amma wanti isin carraan nuti qabnu akkuma beektan anis Tanakaa yookaan hangaasaa doktora kabajaa obboleessa kiyya akkaan jaaladhu akkaan kabaju Naziir Nuuratu naaf kennee ture. Innis narraa fudhate doktorummaa tiyya taniin Facebook irratti argadhellee dhabeetiin jira. Haa ta'uti jaartii tiyyas dhabeetiin jira. Maaliif namni an amanee qe'ee tiyyatti dhiifadhee maatii kiyya dhiifadhee oorruu tiyya naa qotutti jira. Akkasuma jabbee mucaa jedhan tokko amma narraa na jalaa garagalee jaartii tiyyatti jira jedhani. Amma gara itti deebi'uun qabu jechuudha. Carraan isin qabdantu carraan kiyyaa fi keessanis wal fakkaataadha. Fuuldurri kenna dukkana taheef ifa tahee wajjumaanii jechuudha. Kanaaf gaafa saniif akka nan irraanfanne hawaasa kana duratti akka waadaa naaf galtan isinirraa barbaada. Maaliifi waadaan jaartii kee dhabuu keetitti hedduu gaddinaa hedduu nutti dhagahama akka qaama mootummaa tokkootitti. Nuti amma bakka jaartii keetii san jaartii biraa bakka sii buufna. Shamarran bal'inaa hedduutu jira jechuudha. Biyyoota Arabaa kana keessa hedduu qabna. Takkattii Sandaabootii fi Bililleen Talabbaa Jifaar keessaa takka isinii kennan obbo Hangaasaa yookaan ammoo Tanakaa yookaan ammoo Tarsa'aa yookaan ammoo Rooba. Galatooma. Egaa waadaan keessan waadaa galma gahu rabbi nuuf haa godhu. Garuu shakkii qabaa jechuudha. Maaliif hinaaffaan waa hedduu nama dhabsiifti. Waa hedduu nama dhabsiifti. Osoo hinaafuu baannee bareeda natti fakkaata. Egaa hordoftoota keenya hundi keessanuu akkam nagaa fayyaa keessanii sheer godha. Mucayyoo takka akkasii xiinxala arra keenya irratti hawaasni kun waan guddoo barata jedhee yaada. Isinis bifa namatti rabbi isin haa jijjiiru. Bifa harrummaa kanarraa yaada harrummaa kanarraa garuu waan tokko na dhiba. Mootiin girrisaa kun bakka deeme maratti maaliif injifannoodhaan yeroo maraayyuu injifannoon isaa hin ifachiisu. Namtichi maal namni injifatamuu hin jaalanne. Bada namtichi waan kana nuti ima ifaajna jenneetuma humnaa xiqqoo amma innuma qawwee caccabduu waraana keenya tuffatee qawwee caccabduu qabattee olii gad deemtu tana nu jedhee yeroo san faamileen hedduu nu bu'e aga abdii fixannu nu geessise jechuudha. Namtichi kun hojiidhaan qofa osoo hin taane jechaanillee wayita namaan jedhu hamilee nama cabsaa jechuudha. Egaa daawwattoota keenya beerri bilxiginnaa dawwalutti jirti. Gara miisilkii ta'e guuratti na abu shaklaka beera bilxiginnaa. Kanaaf yeroo gaarii isin kofalchiifne isin taphachiifne barnootas gaafilee teenya keessatti hidheesti. Nama takkaan bilbiliin mara bilbila. Kanaaf waa hedduu dubbannee jirra.
kanaaf ijoolleen KFO bakka jirtanitti fuuldurri keessan ifa akka ta'e abdii qabdu. Maaliif warri Abu Taayyee fi warri Abu Harree kun abdiin isaanii dukkana bakka seenanis Yaajuujii fi Maajuuj interview wal godhe kanaafuu akka isinitti tole abdii qabnaa jechuudha. Maaliif nuti warra mootummaa biyya bulchaa jiru jechuudha, warra koronaa fidee biyyatti gurgurataa jiru jechuudha. Nuti Abu Taayyee kun ammoo Tanakaa yookaan ammoo Gingilchaa yookaan ammoo Doktor Jinni jechuudha, Doktor Kijibaa akkasii. Kanaafuu yookaan isinitti tolu taate like, comment, share, subscribe kida afaan Arabaatiin, like afaan Ingiliffaatiin, comment jala kamitti geessame share godha. YouTube amma video kana asirraa kaafne YouTube gubbaa feena, YouTube gubbarraan share waliif godha. YouTube keenya subscribe akkana tuqa. amma linki isin erga linki kiyya gurbaa yaa mandafoo jedhanii kanallee akkana godhaa. linki akkamitti ergaa fi uummata kana Facebook jalatti as jalatti comment yarse akkasii jechuudha. Kanaafuu akka isin gammachiisee amma durbitee natti mana madaamii fa'aa ofirraa kolfaa jirtan abdii qabna. Akka ammoo suuraa keenya screenshot gootanii post nun goone kabajaan isin gaafanna. Maaliif biddiliisillee wanni uffanneef wanta biraatii miti jechuudha. Wanni hidhii keenya akkana gooneef illee Abu Taayyee fakkaachuuf jechuudha. Abu Taayyee fakkaachuuf. Linki kiyya isinii ergee jira. Linki kiyya komentii jalatti isiniif barreessee jira, isiniif maxxansee jira. Linki kana akka subscribe gootan abdii isinirraa qabaa jechuudha. Gattuqaatii achumaan seenaa subscribe godha. Walaa jajjabeessinuu akkasumallee wannoo jechuu hin dandeenyu nulleeni. Akkasii das isin jedhee amma wanni kun yoo isin dabbare immoo yoo hinna jechuun viidiyoo kana. Fi hangaasa biraan ga'uu qabdan. Biraan ga'uu qabdan. Wal jaalannee yoo dhugumaan wanno bakka waliif qabanne linkii amma kuno Hamza Amaan bakka jedhu kanarratti linkii kana gadi tuqaati. YouTube yaa mandafoo jedhu subscribe godha. Isaatis ibsaa sabaa jedha. Innis linkilee hedduu yeroo hedduu isiniif maxxansu jira. Haga maal subscribe isin kadhannaa subscribe maaliif yoo jabeessini maal yoo wal guddifne maal yoo barbaadan godina bulguudhaan ana naa godha. Durba beeta yoo kadhatan ishin jettu. Dubrumaayyuu namaa kennitan subscribe akkamiin namaa kennu diddan isin. Durba yoo kadhatan beeta ishin jettu. Hin godina yoo ati jetteen amma fiidee goote jechuudha. Akkasii beete akkasii nagaa keessa jiraadhaa. Gaafiif deebiin kenna kaadha Abu Taayyee fi namni gaafii qabu yoo jiraate yaa gaafatu. Namni gaafii qabda yoo jiraattan dawwalaati hello jedhaati nu garratti dawwaluu hin dandeettan. Yaada namni qabdanis yaada qabda. Isinii gala dubbiin isinii galee zooroo Taayyee jechuudha. Yaajuujiif Maajuujii yookaan ammoo jazbaa fi jazbaan wayita interview wal gootu kaleessa agartanii jirtan jechuudha. Isinii galee inaaftuu wayita interview wal gootu agartanii jirtan jechuudha. Interview jari irratti wal gootu gaafin jari wal gaafattu homa jawaari malee waan biraa waan nama barsiisan qabdu. Inaaffama jawaari inaaffaa jari lachuu inaaffaa jawaari. Garuu waan na dhibu guyyaa tokkos jecha takka keessatti illee maraattuu tana saree maraatti lamaan tana guyyaa tokko daaddaan mootiin girrisaa jechuudha abbaan kenna guyyaa tokkos bakka kennee fi waan takka isaaniif deebii takka isaaniif yeroo kennu argine hin beeknu. Komentii jaraa jalatti yaada jaraa jalatti deebi'anii haati Johaaroo haati Tiyyaayyuu dhuftee maarreen Tiyyaayyuu dhuftee jinni haati Johaar haadha nama kabajaa qabuuti. Fatee Arsii Hamzaa Radda wal yoo daawwatte shabaafa sobdu gaafii maal qabdaa miti akkasii jechuudha. Kanaafuu ijoollee muculuutu warra akkana dayfa harkaan qataa deemu amma hangaasaa Ibrahim baay'irasii fuudhee kallachoota faqa namni akkana. Namni waa siyaasaa beeku namni waa barate namni doktora jedhaniin doktora Naziir Nuuraaftii fi ijoollee si komandoo kenniteef wayitanii Daawud Ibsaa arrabsu. Daawud Ibsaa nadhii gammada ajjeese jedheetiin muudii irra qabatte doktorummaa fudhate bara kijibee. Kanaafuu doktorri akkasii sun harka keessan dhiqadhaa harka keessaniin fuula keessaniin qabatinaa funyaan keessaniin barsiisu inni ammoo akkana godhataa jechuudha akka nama fuulli qatu. Mee nama akkanaa kana akkamitti
miidiyaa gubbadheessa wayita interview wal qoodun saalfattu jedha baran galgalaa ganama waggarraa waggatti jawaari makaan irratti xiyyeeffatti jedhu waan biran beetu interviin kala jaraa kakalee homa jawaaraa soitti hamattuu udduu duuba kanaafuu yeroo koronaan ummata fixaa jiru kanatti yeroo koronaan addunyaa tana dhabamsiisaa jiru irratti irraa haftu iyyuu hin beekne jawaari namtichi ammoo badaa sun illee dhaba obbo yeroo takka Inji badami ka maali sida yeroo takka deebisiifme la jara galatooma samaayitu ixeemi maal taate galatooma faa jedhee mangisti wanta ibseeti beeta deebii jaraan deebisiniif yeroo takka beekeetii qabxii gatime yeroo takka beekaa jechuu injifatamiif ummata eenyuudhaaf nama dorgomtuun hin beektaa miqqeenyaa fi malaaxaa gubbaa fi keessaa malaaxaa nu dhageetta jedhee yaadaan yeroo tokko komantii hoytanaa kennitu argaa ture maaliif daddaan kun beektaa nama hin tuffatu nama tuffatu immoo hin tuffata nama dhugaa hin tuffatu beektaa nama dhugaa hiyyaa kan hin tuffatu kanaaf yeroo takka nuyi komantii kenni nu jajjabeessi sheer nu godhi YouTube kennalee subscribe nu godhi maaliif nu hordofuu qabdaa jechuudha adda kiyya maaliif nu girrisaan si duubaan jirraa jechuudha waan ati jette nu goonaa jechuudha maaliif si jaalanna kaayyoo tee jaalanna yaada kee jaalanna si galaa miti kanaaf yeroo takka comment nu godhi yeroo takka share nu godhi subscribe nu godhi si galee yeroo takka moo nu bilbilii durba biyya arabaa lafaatti dawwaliitti akkasiin ruuza ajaa'iba kana kootee madaami nyaachiftutti itti dawwali itti dawwali bakka beerri tee nasirraa fiqiriin yaadaan waan adda addaatiin midhaayina sa'uun osii qoyee soyye sheexaana moo nama namni kun qoye kana dhibaa baran badaa nama an kana dhibu joowar የሚባለው ሰውዬ ማለት ነው አንዳንዴ ኦሮሞ ተነ ዱረ ተሬ ጅራ ዋና ዲቡን ቤታ ቢየሰኒን ይመዳሉ በቃ ትራምፕ ይፋ ወርሞ ላ ትራምፕ ላይ ሀሬ ዳበር ኦባማ ፋ ኦሊን ነምኒ ኩለ ሲገለ ጎርሳ ኦባማ ፋ ቱሬ በር አሜሪካ ተነ አሜሪካ ሙልቹ ቀበ ጎርሳ ኦባማ ፋ ጎርሳ ኮንዶሊዛ ራይት ጎርሳ ኔሳል ገላም ኡመታ ኩሻን ኩሺ ከነ isarraa komantii barbaaduuf isarraa deebii barbaaduuf isa waa dubbachiisuuf waa'ee taayee miidiyaa irratti akka inni dubbatuuf CNN nama guyyaa calqabaatiif wallaahi an OMN irratti yeroo sadii PBS irratti dhiyaadhe miidiyaa kam ammallee miidiyaa jeneraal ibsa irratti kunoo gisee 100 dhufaa miidiyaalee hedduu irratti dhufaa jechuudha isin galee miidiyaa guddicha pirezidaanti maamee gubbaa irratti bookisaa ture miidiyaa irratti an Facebook kiyya dura media irratti training godhe jechuudha. Yeroo calqabaatiif Hangaasaa Ibrahim media irratti ka argamte. Sigale OBN illeen gaafa interview godhaniif wayituma san haqan. Sigale ummati yaamanii interview godhanii OBN maali godhanii kijibtu jaartii ta'e amma yaamanii qoy jabbeen akkamitti akka abaxxaruutti jiru si haa himaniiti. Jabbe jetteni jabbeen galgala irraa jaartii ta'e si shaqashaquu jirtu. Si galaa miti jabbee wanda no si deeggaree jaartii irraa si oofatte. Wallaahi laasim namni mee jiruu Kanaadaa dhiisee jaartii bareedduu san dhiisee ijoollee san dhiisee akkamitti baratame jaartiin gaazet jaartiin gaazet jabbee hage asitti fuulli isaa kun maraa dabbasa rifeensa qofa jabbeen galgala irraa jaartii ta'e gubbatti zanaasii jechuun jira jechuudha. Kanaaf maaliif sanirraan amma sababa koronaa akka information qabnutti biyyoonni dhiha fagootuun guutuun dalagaa dhaabanii jiran jabbeen jaartiin qabu ijaazaa galgala irraa ijaazaadha waa takka bakki takka wanni isaaf hin jiru jechuudha. Wanni takka wanni ati itti deebitu hin jiru jaartii si galee shallitti taayee jalaa miliyoona lama hatte san isi mallee ta'u si haadhii sanii akkasiin jenna. Kanaaf jabbeen an xiinxala kiyyaa hamma jabbeen bara sagalee masiisan tasanaadha. Sagalee dhiirallee qabu amma deebi'ee jira garuu jabbeen xiqqoo deebi'aa jira 50-50 keessa jira. Wayti jaartiin jabbeen jaartii hangaasaa abaxxaruu isii saphii isii irraa filuu kabeeytuun beektaa hangaasamatti joowwan irraa dhaabadhu jettee ni beektaa gaafa wala joowwan irraa dhaabatti dhaabadhu wanti ati godhutti
jabbe jabbeen beeta surree garana garagalchite hidhatti beeta sanirra qabattoon isii eessa jirti zakkiin isii garana jirti beeta jabbe jabbeen gisee haasaitu akkana shuuf jabbe 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 jabbeedha beeka jabbe jabbe surree isii akkana ndeeffattu ati maa durbatti qalbii waleessi maal wasi akkas jechuudha kanaafuu akka itti kofaltan abdii qabna nagaa keessa raadhaa wanti ko itti inulee itti tadabbarraati maaliif ariita kanaaf nuti nama jaartii fi dhiisee siyaasaaf kuma namni wallahi namni dubartiinis ta'ee dhiirtis ta'ee jechuu sababa mallaqaatiif bultii fi namni dhiisu haadha ilmaan isaa sanirraan iyyuu billaahi namni jaartii fi dhiisu addunyaa fi akiraa kanarratti illee nama salphataadha yoo salphatan gabbate dammoo rabbii kana hangaasaan furdatee bareedee moo bareede ka achi jabbeen abaxxaruun asii gurratti fincaana na fakkaata jabbeen kanaafiyyuu itti fufii jennaan jechuu namoota akka jabbee kana qaruutee akkanaa kana gamna akkanaa kana istirateejiin kee istirateejii daaddaati isinii galee istirateejii jawaarii maaliifi sirrii jira jechuu jabbee sirrii jira